Shamaa harka fuunee hordoftoota KBC nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u jecha warri mana kana faaraa taatanii anaa dhufuu nooraa manni koo isinitti baruun isinin jedha. Yaan sun immoo sagalee kiyya kana keessummaatee akka dhufeen hin beeka. Yooma gochuu hin danda'u dhiifamanaaf godhaan isinin jedha. Isinitti dhaga'amu wanni jedhu waan inni irraa beeku hin jiru. Aga tokko aga hin danda'e akka dhaga'amu ammoo fura jechuudha. Inni akkis isinin jedha daawwattuu tokko viidiyoo narra qabatee dhufe viidiyoo ajaa'ibaati. Isinis immoo jalqabaa gadi muraatti daawwadhaa laayikii godhaa viidiyoo yaada keessa wanarraa bartan warraarraa dinqisiifattan irratti ajabdan gama koomentiidhaan ibsachuu yaalaan isinin jedha daawwachuuta. Akkasumas immoo sheer gochuu hin dagatinaa. Warra sheerii gochuu dandeessanii nama guddisuun ofii guddachuudha. Yoo tokko guddatee inni biroon immoo guddata wal guddisuun aadaa fi amaleeffannaa barmaatti keenya nuuf haa ta'u isinin jedha gamanumaanii. Gara viidiyoo kiyyaarraatti yoon isinin dabarsee jalqabuma irratti argitanii maal akka gochaan jiru jechuudha. Bakka kamii akka hin jalqabu hin beeku. Viidiyichi kanaan gabaabduu kanaan kan hojjetamee xumuramuu hin turre garuu haga tokko akkuma naaf mijaateen isiniif hojjedhee jechuudha. Daawwattoota koo egaa marsitanii na dhukkubee ture jechuudha. Na dhukkubee waan na feesisee yookiin waan na barbaachisee isiniif oduudhaaf hin dhufe. Baay'ee na dhukkubee jechuudha. Kan dhukkuba koronaa ture. Dhukkubni koronaa erga biyya wayyaatti bubbultee jirti. Garuu amma akka duraatti miti hammisaa yookiin haalli isaarraa gadi qannasee jira jechuudha. Akkuma utaallotti waan baratamaa ta'e jechuudha. Osoo akka duraa ta'e baay'ee ulfaatu ture. Yeroo duraa koronaan biyya waraanaa turetti nama kabaja turee daqiiqaa meeqa keessatti akkuma akka nama ajjeesaa ture. Baay'een keessan ni beektan jechuudha. Asumarraan wanni jechuu barbaadu dhukkubee kana isinis hin argine rabbi dhukkuba kanarraayyuu hamma qabarraayyuu isin haa eegu isinin jechuu barbaada daawwattoota kiyya. Maaliif haalitti ulfaataa waan tureedhaaf keessattuu nuuf mana namaa keessatti biyya namaa keessatti dhukkubsatu mataa bubuudhaan qabamuu dhugaa diina ofii xaalaa ofii hin argin maaliif hin ulfaata waan ta'eef dhukkubni eessatti numa jirtu biyya keessattis biyya kana keessatti wanni namaaf dhufi namaaf hin oolu garuu lubbuun namaa ganama keessa jirtutti foonii fi baay'ee nama callatti jechuudha. Feelingii baay'ee waan qabuudhaaf yookiin biyya koo jiraadhe ummaatii koo bira jiraadhe jaarmeen koo na bira jiraadhe nama jechuudha jechuudha. Harmeen ofii nama bukkee jiraadhe wanni bakka namarraa hin fuutu garuu namatti fakkaataa jechuudha. Namatti fakkaatee abdiif gannaa iddoo keessa nama galchaa. Kanaafuu maal jechuuti barbaadee warri dhukkuboota tokko qabamtanii mana namaa keessatti gadi hammamtanii jajjabaadhaatii ka'aman namaa keessatti jijjiirina. Dhukkubni yoo keessan namatti baay'atu malee wanni namarraa fooyya'u hin jiru kan jedhudhaan sikiyyaa. Gara kana sakiyyaatti yoon isin deebise immoo akkuma nama dubbachuu yaalee dhukkubni koronaa akka duraatti miti garuu namni dandamatu jira namni hin dandamanne jira. Ammayyuu hinuma ajjeesa nama dhukkubsatti jechuuti. Garuu akka isa duraa sana humni isaa guddaa miti jechuudha. Dadhabeetu jira akkuma utaalloo wayii akkas fakkaata. Namoonni tokko utaalloon jiruudhaan yeroo qabayyuu kan lallaafanii baay'ee kan dhukkubsatan irraa kan dadhabanii ni jiru jechuudha. Kunis immoo koronaa qabu jechuudha. Namni dandamati inuma dandamata. Kan dadhabe immoo baay'ee kan itti miidhamee lallaafu ni jira jechuudha. Kanaaf otoo warra dandamate keessa ani isa tokko isin jechuu barbaada. Asumaanii daawwattoota kiyyaa nan jajjabaachaa viidiyoon kiyyas viidiyoo gabaabaa waan ta'eedhaaf koronaa kun baay'ee dhukkubsachiise. Yeroo sanatti haalli sun anaaf ulfaataa tureef nama dandeessisu mataa namaa ajjeesaa. Akka yaada kootiitti otoo namni yeroo hundumaa nama bukkee jiraatee yookiin nama bukkee jiraatee gaarii ture. Garuu mana namaati waan ta'eef homaa gochuu hin dandeenye kan dhukkubsatee maatii mamuluu jechuudha. Wanni isin ajaa'ibu ani mana ture isaan bakka biraa deemanii bakka sanaa fidanii dhufan jechuudha. Fidanii dhufanii manuma muluutu dhukkubsatee dura akka koronaatii hin beekamne erga booda
yaadu baay'ee kan dadhaban baay'ee jechuudha. Ani garuu mana yaalaallee deemeera garuu yeroo meeqa deddeebi'ee baay'ee illee of dadhabuusi anatu isaanirra fooyyee qaba jechuudha. Anatu isaanirra fooyyee qaba. Haatiillee dhukkubsatti jaarsi mana kanaallee dhukkubsataa ijoolleen isaanii ishee dhukkubsatu. Haga dandeessa gama isaan shoollee ijoollee bakka kuttufanii bakka kuttufanii deemtee kilaasii jechuudha. Yeroo sana inni ilaalaan illee waan itti sobatu haati kana nuti biraatti anis akkuma mana laafatti hojjetinaa gootuuti kan jedhu baay'ee natti dhaga'ame garuu maaltu hin dandeenye fageenya qaamaattu. Achiin booddee deddeebinee numa yaalamne garuu yaaluma isaanirra darbee baay'ee kan natti mana gammaatti. Fayyinni isaanii qabu mataa ol qabattee gara hojii jira yoo ciisan dhufuun namatti baay'ata. Dhufuun illee gadi ciisan baay'ee tokko namatti hammaatu. Irriballee nama rakkisu waan hin taane waan akka nama qaajjisu waan akka akkasii nama godha yoo ta'u immoo dhukkubni kuma heddummachaa akkasuma baay'ee chaappisu waan ta'eef ciisuun hin ta'uu baatee dhukkuba koronaa kan qabamtanii warri fayyitan gara fuula duraatti illee of eeggadhaa yeroo kana laatti dhufanii koronaan hin jiru jettanii of eeggatanii isin jedha. Daawwattoota amtuun isin hin arginidha. Iddaan suni maaltu akka na barbaachisan isinitti himaa irratti viidiyoon hojjechiisee jechuudha. Maali yaada seetanii mataan baay'ee tokko na dhukkubi baay'ee mataan qullaa kana godhina dhisee jechuudha. Mataan buqqee qullaa taa'ee waan tokko qisee hin jiru baay'ee na dhukkubee jechuudha. Waan godhu wallaalee qorichiin ani fudhadhes qoricha baay'ee qoorii qaba garuu bakka innumti mataan isaa dhukkuba innumti mataan isaa baay'ee na dhukkubetti isaana. Qoricha fudhadhe jennaan lafa marii bakka ammoo na kuffisa. Yaadee waan hin godhu wallaalee jechuudha. Mataan baay'ee na dhukkube. Ittiin booddee mucayyoo tokkotti nan himachuudha waan nanaa godhee mataan akkasitti na dhukkube gaafa nuti immoo kireemii irraatii dhaan hojjetamuu akka danda'u natti himte jechuudha. Kanaan dura hojjedhee hin beeku. San keessas akka kuni baadhaan akkasii baadhee yaadee hin beeku. Achiin booda gaafa isheen natti himtu ajajuma ishee sanaatiin nan hojjedhe jechuudha. Viidiyoo isaa kan gabaabsee haganaaf mijate akka tokkoon bilbila qabee isiniif hojjedheetiin jira. Irraatii ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan baay'een jaalladhe garuu biyya yeroo hin jiru dhadhaa isa jedhamu kanaan dhugaa dubbatuuf ani of teessoo osoo hin taane hin jaalladhu jechuudha. Dibadhee isin beeku hin jaalladhus garuu har'a rakkoon waan isheen nama hin goone hin jiru kun waan irraa yaadanne irraa hojjedhee na fayyadamne jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota kiyyaa kireemiirraa jechuudha. Wiib kireemii isa jedhamurra asirra hin jira viidiyoo keessatti ni argattanii sanarraati jechuudha kan dhadhaa hojjedhe hinuma naaf tahe otoo bahuu dideera ta'e yookiin immoo gara dhadhaatti jijjiiramu ta'e dhugaas ni jedha baay'ee nadaara. Maaliif bakka baay'ee tokko abdiidhaan hin eegee mataan baay'ee waan na dhukkubeeruu fi hojiittis waan hin jiruuf namni yeroo dhukkubsa keessa hojii boqonnaa fudhachuu maal jechuudha. Yeroo dadhabeetti taa'ee haala galfatee boqotee yeroo itti fooyya'amu osoo hojii hojjete bareedaa ture. Garuu ani sanaan arganne carraa sanaan arganne akkuma beektan sana waan mana namaati waan tokko mataa ol qabannaa faayitii namaan jedhu sanaayyuu akkasuma rammaramanii waa tokko argame malee nuti nu dhufne jennaan akka nuyi akka hojiin barbaanne waan akkasii kan nu fudhatanii beektan jechuudha. Achiin booda kun immoo gaafa na mudatu kireemii sana taatee maashiniidhaan rukutee dhadhaa sana irraa baasee jechuudha. Irraa baasee fayyadamee baay'ee tokko namatti tola. Bakka yeroo sanatti mataan kun maal akka ta'e baay'ee natti qorree jechuudha. Baay'ee natti qorree innaa kana na barbaachise dhadhaa kan biyyatti dabalatee hin beekne fayyadamuu hin beekne kan manaa jiruyyuu kan fayyadamuu hin beekne dhukkuba mana dhukkubsatee dhukkuba biyyatti nafisisee jechuudha. Koronaatu akka keessaa qaba. Itti fayyadamee jechuudha. Akka dhadhaa horii irraa bahu ta'uu baatus itti dhiyaata jechuudha. Kan akka nan jaalladhe baay'ee gaariidha. Isin jedha egaa koronaan namooti kana fakkaata. Akkuma isin jedhe irraa muraasa salphiseen jechuudha. Kan inni irraa haasa'u malee halitti akkas hin turre baay'ee ulfaataa ture garuu waqafaa jalatu
rabbiif salphatee mataa ol na qabachiisee kunoo karaa guyyaa kanaa na fidee jechuudha. Ani guyyaa kana waan hin gabnetti fakkaanne dhugaa baay'ee abdiifannaa tokko keessan galee waan bakka namni gaafa nama bara hin jirre tokko nagaa kanatu gaafa namarraa bu'u baay'ee ulfaatu ture. Waan hin fayyisne natti fakkaanne galanni waaqaaf haa ta'u kanarraas harkisee isinidha. Egaa daawwachoota kiyyaa wanni na baay'ee mataana dhukkubee lafaan namaa yeroo gadi jedha ol jechuu hin danda'u yeroo gadi jedha achumarraan gadi kufaa amma kana dhiiga guyyaa lama kana viidiyoon kun guyyaa lama kan hojjetame garuu simbiraan qabuudhaa fi itti fo'ummate malee guyyaa lama erga guyyaa lama asitti kan fooyyeen qaba tokko lama ta'e lafarra immoo akka ajaa'ibaatti baay'eetiin jiraatu ishanii